Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo guyyaa har'aatis odeeffannoowwan gaggabaaboo akkasumas wayitaawoo ta'anidha qabannee kan dhufne. Har'a guyyaan waxabajjii 30 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Akkuma beekamu mariin Ameerikaa fi Iraan Dohaatti gaggeeffama jedhamee eegamaa ture kufeera jechuudha. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa kaleessaa ibsa kennaniin Iraan na kadhattee miila kiyya jala kuftee maaloo waraana dhaabnu yaa mari'annu jechuudhaan gara Dohaatti akka walitti qabamnu nu yaamte jechuudhaan mariisistoota isaa gara Dohaatti ergaa ture jechuudha. Yaa ta'utii Iraan marii kana hin beeku jechuudhaan kan cufte mariin ani mariidhaaf hin kadhanne akkasumas mariin Dohaatti godhamu gonkumaa hin jiru jechuudhaan jala sararuudhaan ibsa baasanii jiru jechuudha. Kuni dhugumaatti baay'ee dhimma qaanessaa ta'eera jechuudha. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan na kadhattee waraana kana yaa dhaabnuti gara mariitti yaa deebinu naan jette jechuudhaan sooshaal miidiyaa isaanii irratti tiruu sooshaal irratti barreessuun isaanii ni yaadatama. Mariin kunis guyyaa har'aatiif beellamamee ture. Yaa ta'utii Iraan gonkumaa dhimma kana akka hin beekne mariidhaafis hin kadhanne dhimma kanas hin beeku. Inumayyuu Ameerikaan haleellaa ishee yookaan immoo waraana kana itti fufuu yoo barbaadde yookaan immoo irra deddeebiidhaan haleellaa kan taasistu yoo ta'e guutumaa guutuutti gara mariitti illee akka hin deebinee fi dhimma ishee abbaa biyyummaa ishee gara waraanatti mirkaneessu akka barbaaddudha ibsa kana keessatti kan ka'an jechuudha. Kanaafuu dhimmi kun ammas furmaata arganne jechuun ni danda'ama. Kana hordofuudhaan Doonaald Tiraamp halkan kana haleellaa banuu akka danda'udha odeeffannoowwan hedduun akeekaa kan jiran jechuudha. Iraanis qophii ishee akka xumurteedha kan himaa jirtu. Kana cinaatti Ameerikaan dhimma marii kana sababa godhachuudhaan odola Qeeshim akkasumas immoo odola Siriik naannoo kibba Iraanitti argaman akkasumas immoo naannoo bishaan Strait of Hormuzitti argaman kana to'achuu akka barbaaddu fedhii akkasii akka qabanidha odeeffannoo hedduun ba'aa kan jiru. Yaa ta'utii Iraan wanta kana waan hayyamtu fakkaatu sababni isaas odola Qeeshim yookaan immoo Siriik jedhamu keessatti misaayiloonni lafa jalaa akkasumas immoo dirooniin hedduun kuufamanii akka jiranidha odeeffannoon ba'aa kan jiran akkasumas buufataalee raadaraa hedduun akka jiranidha. Kanaafuu Iraan Strait of Hormuz kennuurra gatii guddaa kaffaluu akka dandeessudha ibsa baastuun himaa kan jirtu. Koreen eegdota warraaqsaa misaayiloota hedduu kanneen akka Kaayibar Sheekan jedhaman Naasir akkasumas misaayiloota hedduu kana dura dirree waraana irratti hin baane odoloota kana keessa dhoksee akka jiru odeeffannoon hedduun ba'aa jira. Akkasumas immoo ibsa kennaa jiruun misaayiloonni hedduun akkasumas meeshaaleen addunyaa kana irratti mul'atanii hin beekne harka Iraan akka jiran ibsoota ba'aa jiran keessatti himaa jira jechuudha. Kanaaf mariin Iraan fi Ameerikaa gidduutti deemu kun milkaa'ullee akka hin dandeenye biyyoonni kun deemanii gara waraana guutuutti deebi'uu akka danda'anidha sodaatamaa kan jiru. Doonaald Tiraamp ibsa dhiyoo kana kenneen maal jedhee Iraan barachuu hin dandeenye barumsa fudhachuu hin dandeenye Ameerikaan gara waraanatti kan deebitu yoo ta'e biyya Iraan jedhamtu biyya Riippablika Islaamaa Iraan jedhamtu tana guutumaa guutuutti dachee irratti hin argamtu yookaan immoo ni qulqulleessina jechuudhaan kan hime. Kuni guutumaa guutuutti sanyii duguuggaa sanyii jechuun ni danda'ama. Pireezidaantichi kana yeroo dubbatan maal yaadaniiti kan jedhan xiinxaltoonni hedduun ibsa kennaa jiru. Tarii pireezidaantiin kun pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp meeshaa niikularaallee fayyadamuu danda'u Iraan irratti carraa biraa yoo dhaban meeshaa niikularaallee fayyadamuu akka danda'anidha odeeffannoo hedduun ba'aa kan jiran jechuudha. Kanaafuu dubbiin kun sodaachisaa ta'ee jira jechuudha. Waliigalteen isaan Switzerlanditti mallatteessan ammallee homaa fudhatamaa akka hin qabne kan agarsiisudha gochi amma deemaa jiru jechuudha. Ta'us garuu Iraan illee meeshaa niikularaa qabaachuu akka dandeessudha odeeffannoon ba'aa jiran kan mul'isanii Ameerikaan meeshaa niikularaa kan fayyadamtu ta'e Iraan illee fayyadamuu dandeessi jechuudha. Iraan meeshaa niikularaa qabaattee qabaachuu baatte wanti beekamu hin jiru. Qaamni ani beeka jedhee ibsu hin jiru jechuudha. Ejensiin Atoomikii Idil-Addunyaa ibsa baasee ture guyyaa kaleessaa jechuudha. Ibsa kana maal inni kan jedhe nuti gonkumaa dhaabbanni keenya dhaabbanni Atoomikii Idil-Addunyaa dhimma niikulara Iraan irratti buufataalee waraana darban irratti haleellan irra ga'e keessa
meeshaa niikuleeraa yuuraaniyeemii badhaadhina guddaa qabu kan meeshaa atoomikaa yookaan immoo boombii niikuleeraa 10 hojjechuu danda'u Iraan eessaa akka keesse hin beeknu jechuudhaan ibsa kan kenne jechuudha. Dhaabbanni atoomikii idil-addunyaa yookaan immoo hoogganaan isaanii Raafaayil Giroosii jechuudha. Kuni maal inni kan agarsiisu Iraan ammallee dhaabbata biraa lafa jalaa qabaachuu akka dandeessu, dhaabbata dhoksaa dhaabbanni kun sakatta'uu hin dandeenye qabaachuu akka dandeessu, akkasumas yookaan immoo kuusaa dhiphoo keessatti, kuusaa hin beekamne keessatti meeshaa niikuleeraa boombii 10 hojjechuu danda'an kana fayyadamuudhaan meeshaa boombii niikuleeraaf ta'u oomishuu akka dandeessu odeeffannoowwan hedduun ba'aa jiru qabaachuullee dandeessi jedhamuudhaan jechuudha. Kanaafuu Iraan wanta tokko osoo harkaan qabaatin Ameerikaa irratti akkatti haleellaa ciccimaa gaggeesti jedhamee hin eegamu. Wanta abdatte qabdi jechuun ni danda'ama. Wanta abdatte qabdi, wanta harkaa qabdu hedduu qabdi jechuudha. Koreen eegdota warraaqsaa irra deddeebiidhaan ibsa kennu keessatti meeshaa hedduu kana dura fayyadamee hin beekne waraanni kun kan deebi'u yoo ta'e fayyadamuu akka danda'udha himaa kan jiru. Kanaaf Ameerikaanis callistee Iraan irratti waraana banuu kan sodaattuuf waanuma kanaaf yookaan immoo Iraan illee meeshaa ciccimaa qabaachuu akka dandeessu yookaan boombii niikuleeraa illee qabaachuu akka dandeessu sodaachuurraa kan ka'e ta'uu akka danda'udha. Xiinxaltoonni hedduun xiinxalaa kan jiran jechuudha. Kanaaf Ameerikaan boombii niikuleeraa fayyadamullee kan yaaddu yoo ta'e Iraan illee meeshaa niikuleeraa qabaachuu dandeessi wanti beekamu jiru. Kana malees niikuleeraa kan caalan kanneen akka bishaan Strait of Hormuz fayyadamtee addunyaa kokkee hudhaa jirtu kana itti jabeessuu dandeessi. Kanaafuu Ameerikaan rakkoo keessa galtee Iraan mo'achuu hin dandeenye. Harka kennattee waliigaltee mallatteessitee turte. Waliigaltee suni qalamni mallattaa'e suni osoo hin goggogin deebitee waraana jalqabde. Iraanis deebitee sa'aatii tokko keessatti haleellaa ciccimaa buufataalee Ameerikaa kan Kuweetii fi Baariin keessa jiran daaressite. Guyyaa lamaaf haleellaan kun itti fufee ture. Yaa ta'utii guyyaa kaleessaa waraanni kun dhaabbatee waliigaltee yookaan immoo marii taasisuudhaaf Dohaatti walii beellamne jedhanii guyyaa irraa marii suni ni eegala jedhamee ture jechuudha. Yaa ta'utii akka jedhame hin taane Iraan wanta dhimma marii kanaa gonkumaa ani wantan beeku hin qabu, ani Ameerikaas hin kadhanne, pirezidaantichi Iraan na kadhatte maaloo waraana yaa dhaabnu gara mariitti yaa deebinu Dohaatti walaa arginu jette jedhee wanti inni haasa'e sun soba akka ta'e ifaan ifatti ifa ba'ee jira jechuudha. Kanaaf wanti kun deemee waraana guututti deebi'uun isaa hin oolu jechuudha. Tole kana cinaatti baha giddu galeessatti muddamni biraa dhalateera jechuudha. Miidiyaan Israa'el Times ganama kana ibsa ariifachiisaa ta'edha yookaan immoo ibsa atattamaati qabatee kan ba'e kaabineen Israa'el halkan edaa walgahii atattamaa taasisee ture. Walgahii kana irratti dhimmi murteessaa ta'e dhimma Turkii haleeluu akka ta'edha kan ifa ba'e jechuudha. Israa'el Times akka jedhutti muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun kana booda Turkiin diina hamtuu Iraan caalaa diina hamtuu Israa'el akka taatee fi yeroo barbaachisaa ta'etti hatattamaan waraanni Turkii irratti banamuu akka danda'u guutumaa guututti dubbachuu isaati miidiyaan Israa'el Times kun qabatee kan ba'e jechuudha. Kana malees basaastonni Ameerikaa iccitiiwwan hedduu baasaa jiru. Iccitiin kun maal jedha? Israa'el Gibsii fi Turkii irratti waraana banuudhaaf guutumaa guututti qophii xumuruu fi akkasumas haleellaa eegaluudhaaf socho'aa akka jirtudha himaa kan jiru. Gibsii fi Turkiin illee akkasuma qophii isaanii xumuranii jiru jechuun ni danda'ama. Kanaaf jecha Israa'el biyyi kamiyyuu baha giddu galeessaa keessatti humna waraanaa ishee gitu ijaaruu akka hin dandeenye ijaaranis arguu akka hin barbaannedha kaayyoon ishee. Sababni isaas biyyoota hedduu weeraraa jirti. Libaanos weeraraa jirti, Paalestiin akkasumas Siiriyaa irree weeraraa jirti. Kan ammoo kan jala dhaabbachaa jiru Turkiidha jechuudha. Yeroo kanatti Turkii fi Iraani. Kanaaf Doonaald Tiraamp illee yeroo darbe G7 irratti haasawa taasisee ture Fox News waliin jechuudha. Yeroo san maal jedhee Rasiib Xayyib Erdogan yookaan immoo pirezidaantiin Turkii yeroo waraana Iraanii fi Israa'el akkasumas Ameerikaa gidduu turetti yeroo darbeeti jechuudha. Turkiin Iraan gargaaruudhaan waraana keessa
yookaan immoo Israa'el haleeluu barbaaddee akka turte yookaan immoo haleellaa jalqabuudhaaf qophooftee akka turtedha pirezidaantichi kan dubbatanii. Yaa ta'utii anatu dhoowwee Turkiin akka Israa'el rukunne natu dhoorke malee yeroo san Iraan gargaaruudhaan Israa'el haleeluuf ture jechuudhaan odeeffannoo kana kennee ture pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jechuudha. Turkiin kaayyoo Jerusalem bilisa baasuuti kan qabu. Jerusalem guutumaa guututti bilisa baasuu akka barbaadan pirezidaantiin Turkii ifaan ifatti dubbachuun isaanii ni yaadatama. Yeroo darbe keessa yeroo kadhannaa irra turanitti yaa Rabbi Israa'el lafarraa akka baddu taasisi jechuudhaan illee kadhannaa taasisanii akka turan Anaadooluun qabatee ba'ee ture jechuudha. Yeroo darbe miidiyaan Turkii Anaadooluu Ejensii jedhamu jechuudha keessa seentanii dubbisuu dandeessu. Kanaafuu dubbiin kun dubbii waraana Israa'el, Gibxii fi Turkii illee yeroo dhiyootti jalqabuu akka danda'udha eegamaa kan jiru jechuudha. Yeroo sanitti Iraanis ni teessi jedhameen eegamu. Israa'el dhugaa dubbachuudhaaf dhumni ishii maal akka ta'udha baay'ee sodaatamaa kan jiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon gaggabaaboo fi akkasumas waqtaawaa ta'an sa'aatii isaanii kan eeggatan akkasumas isin madaaluu danda'u jennee kan tilmaamne isaanuma kana yeroodhaan booda immoo odeeffannoo biroo qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jennee asumaan nagaadhaan.